Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Orootuu beelkama shama harka fuunee alaaf biyya keessaa hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi keessan haa qaqqabu. Hundi keessanuu bakka jirtan maratti nageenya rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Hordoftoota yeroonni hanga maatiin haasofne jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Harka fayyaa argadhaa kabajamaa isiniin jedha. Like share ammallee dagatina Oromoo Arabaa asuma gara YouTube channel irratti dabalamuun like share subscribe gochuun maatii kiyya ta'a affeeran kiyya. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kanarra isinii qabadhee dhufe akkamitti guruupii waa barannu ta'ee guruupii hiriyoota keenya walii hidhanne ta'ee guruupii makamoo ta'ee akkamitti gizee tokkotti dileeta akka goonuun isinitti argisiisaa. Jalqabarraa hanga xumuraa nafaana tura osoo hin hifatin jalqabarraa hanga xumuraa viidiyoo kamuyyuu wanta barreeffama tambanaalii gubbarraa argitan san viidiyoon kun maali bu'aan isaa jettanii keessa seentanii ilaaltanii yeroo seentanii tambanaalii gubbarra seentanii ilaaltanii dubbistan san viidiyoon kun waan fayyadaa yookaan waan irraa fayyadamaa mee jettetiniin tambanaalii gubbarra dubbistetanii keessa seentami. Eega keessa seentee tambanaalii gubbaa san seentee ilaalte viidiyoo san jalqabarraa hanga xumuraa ilaaliti wanta irraa si fayyadu san fayyadamiiti subscribe like share godhi. Yoo sin fayyadne immoo dhiisii jechuudha. Akkasi maaliifi gimmaasha ilaalanii gimmaasha yoo dhiisan dhimmi viidiyoo sanii namaan galuu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tokko yoo ilaaltan jalqabarraa hanga xumuraa ilaalati yoo isin fayyadame viidiyoon sun na fayyada jettan like share subscribe godhaa itti fayyadama. Yoo rakkina hin fayyadne jettan immoo awwalumarraa ilaaluu dhiisaa isiniin jedha. Maaliif barreeffamni tambanaalii gubbarra hin jira dhimmi viidiyoon kun gadhiifame jechuudha. Akkasii ana fi kiyyaa sammuu ofii akka yaada kiyyaatitti viidiyoo tokko ilaalee tambanaalii gubbarra dubbisee ilaalee viidiyoon kun na fayyadaa jedhe keessanii hanga dhumaa ilaalee like share godhe waan na fayyadu san irraa fayyadamee nama gargaaru jechuudha. Egaa viidiyoon kee kanarraa maal qabattee dhufte jechuun keessanii nafu viidiyoon kee kanarraa akkuma yeroo isiniin jedhe garee kamiyyuu akkamitti yeroo tokkotti dileet keessaa goonaa ka jedhudha. Kun nama akkuma sana argitan kana garee jedhu kana keessa jalqabarraa kana isa kana jechuudha. Akkuma sana argitan kana kun wantoota garee keessa jiru jechuudha. Wantoota as keessa jiru kanneen gizee tokkotti dileet gochuu osoo takka takkaan osoo akkanatti dileet gochuu hin deemne osoo takka takkaan akkana dileet gochuu osoo hin deemne hunda isaatu bakka takkatti dileet gochuuf maal nu barbaachisa? Iddoo tuqaa sadiin tana nu barbaachisa jechuudha. Bakka sheerii urjii dileetii sheerii tuqaa sadii gubbaa tana nu barbaachisa. Nafama xiyyi kiyya WhatsApp keessatti na dideetti iyyaan isin argisiisuu fi isiniin mul'ata jedhetiniin abdii qaba. Iddoo kanaa jechuudha. Tuqaa sadiin tana ni tuyna. Egaa tuqaa sadiin tana eega tuqee kun akkuma masirraa argitan kana guruupiin info guruupii miidiyaa sarchiin waa hedduu qaba. Egaa akkuma masirraa argitan kana isa xumuraa jala jiru mooro bakka jettu tana tuyna. Egaa haala kanaan clear chat jettu tana tuyna. Egaa kiliin bakka sorry dhiifama duwwanna jira deebi'e moor bakka jettu tana tuyna. Clear chat bakka jettu tana tuyna. Egaa
clear chat jedhu kan tu'in ammallee kun akkuma asirraa argitan kana haala salphaan delete ta'ee jira jechuudha. Nama garee fi waa hedduu keessa qabu sun amma qullaa jira. Haala kanaan gisee tokkotti delete gochuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan irraa fayyadama. Garee keessattan keessa seentanii moobaayilii kiyya guuteen jalaa ho'isaa moobaayilii kiyya rakkisaa jettanii garee san keessa ba'uu osoo hin taane garee quraanatti barattanii garee hiriyoota keessan wal bohaarsuuf walitti hidhattanii ta'ee garee waan feetan wal bohaarsuu ta'e garee makamuu yoo ta'e haala kanaan keessatti delete gochuu dandeettanii keessumaaf ijoolleen harki irra caalan nama waa baratu barachuuf garee san keessa seenu moobaayiliin isaa jalaa guutee rakkisu garee san keessaa bayaa jechuudha. Guutee rakkisaa jechuudha. Ammaaree namni yeroo hin qabu takka takkaan taa'ee delete gochuuf yeroo hin qabu. Kanaafuu bakka takkatti haala salphaan guyyaa guyyaan namni kumni illee asirratti waan barbaade gadhiise bakka takkatti tuqaa sadiin tana garee keessa seenne tuqaa sadiin tana tuyne moor bakka jettu macarrashaa irratti jirtu tuyne clear chat bakka jettu tuyne kaalas delete bakka tokko hunda keessa goona jechuudha. Haala kanaan yaada malee waan barbaadan qulqulleeffachuu dandeettanii irraa fayyadama isiniin jedha. WhatsAppiin haala kanaan yeroo tokkotti delete keessaa goone waan WhatsApp keenya keessa jiru gruupii keenya keessa jiru delete keessa goone haala kanaan itti fayyadamnee ilmii keenya barachuu dandeenya. Itti fayyadamaa like share godhaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya irraa fayyadamaa. Viidiyoon kiyya akkasumatti tola abdii qaba. Hanga viidiyoo biraatti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagayaan naa tura. Bye bye isiniin jedha hordoftoota kiyya.